Galatoomii egaa yaa'iin gamtaa Afrikaa 39ffaan as magaalaa Finfinneetti taa'amuudhaa fi sa'aatota muraasatu hafan gamtaan Afrikaa waggaa waggaan ajandaa garaagaraa qaba. Bara 2063 milkeessuuf ajandaa waggoota 50 isa fayyadan yookaan immoo irratti hojjetu erga qopheeffateeti gamtichi waggaa waggaan ajandaa garaagaraa irratti ni mari'ata. Bara kanas ajandaa qopheeffateeti kan inni jiru. Ajandaan bara kana gamtichi irratti mari'atu dhiyeessii bishaan qulqulluu fi eegumsa qulqullina naannoo irratti mari'ata. Egaa maaliif dhimmi kun ajandaa ta'ee kan jedhu yoo ilaalle seerota mirga namoomaa keessaa isa tokko tumaa dhaabbata mootummootni gamtoomanii tumate keessaati. Seeronni mirga namoomaa kan jedhaman jiru dhiyeessii bishaan qulqulluu fi dhimmi qulqullina naannoo akka mirga namoomaatti ilaalama. Kanaaf ajandaa ta'e inni lammaffaan qaama karoora galmoota guddina walitti fufaa keessaas isa tokkodha jechuudha. Dhimmi dhiyeessii bishaan dhugaatii biyyi tokko guddina walitti fufaa ta'e galmeessisuudhaaf yookaan addunyaanis akkuma waliigalaatti guddina walitti fufaa galmeessuuf dhiyeessiin bishaan dhugaatii akka ijootti kan ilaalamudha jechuudha. Egaa dhimmoonni xiyyeeffannoo argatan yookaan immoo mariidhaaf dhiyaatanis maal fa'i kan jedhu yoo ilaalle dhiyeessiin bishaanii arditti akkamiin waara'uu danda'a kan jedhu irratti gadi fageenyaan ni mari'atama. Inni kan biraan haqa qabeessummaan dhiyeessii bishaanii biyyoota keessatti maal fakkaata keessumaatti biyyootuma keessatti ta'ee dhiyeessiin bishaan dhugaatii bakkaa bakkatti iddoodhaa iddootti garaagartummaa ni qaba kan jedhu gamtichi kan inni itti amanu. Kanaaf haqa qabeessummaan dhiyeessii bishaan dhugaatii akka jiraatuuf illee gamtaan kun ni hojjeta jechuudha. Kanaaf ajandaa ta'e egaa Afrikaa fi bishaan dhugaatii ammoo maal fakkaataa kan jedhu qabxiiwwan muraasaa ilaalu. Sababni isaa sababoota kanneentu walitti hidhamanii akka inni bara kana dhimmi kun ajandaa ta'u taasise waan ta'eef lammiileen Afrikaa miliyoona 400 fi miliyoona 50 caalan dhiyeessii bishaan qulqulluu hin qabanii jedha. Kanneeniif deebii laachuuf bara kana kan inni ajandaa ta'e biyyoota Afrikaa sadii keessaa tokkoon isaanii ammoo dhiyeessii bishaan dhugaatii hin qabanidha kan jedhamu. Egaa biyyoota sadii keessaa biyyi tokko dhiyeessii bishaan dhugaatii hin qabu jechuun egaa ammas biyyoota Afrikaa hedduutti hanqinni bishaan dhugaatii akka jiru namatti agarsiisa. Sababa kanaan immoo rakkoo qulqullinaatu mul'ata jechuudha. Dhiyeessiin bishaan dhugaatii gahaan waan hin jiraanneef namoonni akka barbaadanitti qulqullina ofii isaanii fi qulqullina naannoo isaanii eeggachuu irratti rakkataa kan jirantu qorannoodhaan bira dhaqqabame. Kunis dhimmi kun akka inni ajandaa ta'u taasiseera. Dubartootni hedduun daandii dheeraa deemuudhaan bishaan waraabu. Egaa dubartiin dagalee manaati kan isheen jedhamtu. Egaa kanaaf dirqama kana ba'achuun immoo dubartootarra kan inni jiru. Kanaaf daandii dheeraa deemaniiti bishaan waraabuudhaaf saaxilamaati kan isaan jiran. Egaa dubartoota daandii dheeraa deemanii bishaan waraabanii maatii isaaniitiif bishaan dhiyeessan keessaa immoo hedduun isaanii miidhaaf saaxilamaa jiru jedha qorannoon dhimma kanarratti bahe. Miidhaa isaan saaxilamanis gudeedamuu, butiif saaxilamuu, miidhaa xiinsammuu fi akka hin baranneef hojiima akka kanaa hojjetanii maatii akka sarvi godhanii fi saaxilamaa jiru. Kanaaf dubartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an rakkoo kana furuudhaaf jecha karaa dheeraa deemanii bishaan waraabu manneen barnootaarraas akka fagaatan isaan taasiseera jedha qorannoon. Egaa xiyyeeffannoon fuula duraa ammoo maalii kan jedhus egaa akkasuma gamtaan kun lafa kaawwateera. Fuula duratti biyyoonni maal irratti hojjechuu qabu erga rakkoon ammaan dura kaasne kun Afrikaa keessa jiraataniiti namoonni miiliyoonaan lakkaa'aman bishaan dhabanii rakkataa jiru erga ta'e dubartoonni lakkoofsaan hedduu ta'an rakkoof saaxilamaa erga jiru ta'eeti yeroo itti aanutti biyyoonni Afrikaa maal hojjechuu qabu kan jedhus kallattiin kaa'ameera. Dhiyeessii bishaan dhugaatii jijjiirama qabeenya qilleensaa damdamachuu danda'an ijaaruudha. Waaraadhaan rakkoo kana furuuf hammeentaan bishaanii lafa jala jiranillee akka hin xiqqaanneef keessumaati Afrikaan kan isheen ittiin komatamtu hammeentaa bishaanii lafa jalaatii qabdu ittiin fayyadamnee jedhamteeti kan isheen komatamtu biyyoonni Afrikaa hedduun jechuudha. Kanaaf egaa kanneen jijjiirama qabeenya qilleensaa damdamachuu danda'an misooma bishaanii irratti hojjechuu maloota hammeentaa qabeenya bishaanii lafa jalaa heddummeessuu danda'an irratti hojjetamuu fi akkasuma immoo aadaan itti fayyadama bishaanis sirrachuudha akka qabu gamtichi xiyyeeffannoo gara fuula duraa jedhee lafa kaawwateeti kan inni jiru. Walumaa galaan egaa yaa'iin ajandaa keessumaatti yaa'iin gamtaa Afrikaa kan bara kana kan dhimma dhiyeessii bishaan qulqulluu fi akkasuma immoo qulqullina naannoo irratti fuulleffate teessoo gamtaa Afrikaa teessoo addunyaa teessoo dippiloomaatotaa kan taate magaalaa Finfinneetti sa'aatiiwwan muraasa booda kan eegalamuuf kan taa'u ni ta'a. Dhimma kanarrattis gadi fageenyaan ni mari'atamaa jechuudha. Odeeffannoon ammaaf qabu kana fakkaata.